Artistoonni Oromoo qabsoo Oromoo keessatti arganiif guyyaa rakkoo uummanni isaa keessummeessaa jiru keessattuu sabni Oromoo bal'aan gammachuu miidhaalee garagaraa isaanirra jirtu karaa aartiitiin uummata isaaniitiif ibsuun gamaaf gamanatti guutuu addunyaa mul'isuuf gahee olaanaa taphatan. Ilaalchi sabni Oromoo keessattuu artistoota isaaniitiif qabu waxaanaa waan ta'eef artistoota isaanii bira dhaabbatanii karaa isaan barbaachisan hundaan bira dhaabbatanii hamilee ta'uuf isaanirraa barbaachisaadha. Kana keessa tokko kan ta'e Amiin Hussein Baaleen bu'aa biyya loowwan biyya dhadhaaf qabdu aananii jechuun kan beekamu uumama Rabbiin Oromiyaaf kenne guutuu addunyaa mul'isuun gahee olaanaa taphata. Maarsaan qofa sirboolee warraa isaa gargaraa uummata isaa biraan gahuuf tokkummaan lattilee kan waame yeroo ammaan kana YouTube chaanaalii mataa isaa banachuun uummata isaa gara fuulduratti tajaajiluun hamilee guutuu qaba. Baalee Entertainment YouTube channel isaa dhaqxanii akka subscribe gootanii maatii isaa taataniif uummanni Oromoo hundi gahee isarraa bahu akka barbaachisu nullee waamicha Oromummaa isiniif goone artistoota keenya bira haa dhaabbannu. Artistoonni keenya sagalee keenya hamilee keenya utubaa keenya waan ta'aniif waamicha kana isin dabarsuu kiyyaaf akka jedhanii subscribe gootanii illee hamilee guutuu isirraa qaba.